أول قلتان ما قد يبوفتن. سكت لستيسي أسباسني وسوام بهنتاني وانغورمي. إيشرايس وام به تك تك مبارك جاتو رسني. سانغودو مالتو نمر أورك غافا خنا غافا تنمو. لكي هاتو غندا كينيا تو كانتاتو هاتو غندا برامله. نمني يو هاتي هاتو دا جامي هاتو ناتو دا. مسجد فيتو آسين تو فيتو چرچي كيسا جراتو فيتو بول كيسا اللي أجراتو. هاتو فران كابدو. أبلو خينيا لكين تو كيني خم فرخينيا. غوزاس ني كبا. نما يسابو بوس ني كبا. غريسا هدو تو يسالو لا كمي وايسا دبتا مالي نمني كن نم وام مال تيفي. eenyumaa nama maqaama abaluumaa dho'itaa maa jaama haa gaafatamu kiliirlii namni hundi qawaatu abaluu waan akkanaa goote as baasaa jaan mubaarik qofa akka mubaarikuu dubbate bakka garagaraa yeroo yaamamee ibsa kennu ni arga gizee waa gaafatan ni arga akkasumatti abbaan ifamani abbaan qoma dhaawatee waan balleessine jiru addufee waan kanan goonee kana jee kiliir waan nama amansiisaa dubbachuu kana haala nam tokkottis wanni dhiibannuufis hin jiru abbaatti dubbannu immoo kiliirlii maqaa dho'ineetti dubbachuu danda'uutu nurra jira. Ati mube akka namni qabu yeroo mara wata qabatee deemaa jira duu. Jamal, I respect you obboleessa kiyya qaalii akkuma jette rabbuma walloo agarsiisa obboleessa rabbi bakka argitetti ijoollee keessan narraa dhorgadha. Ana dhimmi gargaarsa uummata Harargee maal sagaleen taanee yoo na komattan haqa qabdan ta'eera eenyuun caala gaafa jimaan Harargee keessaa saamicha eegaltu gibira eegaltu niyyi. T-shirtii hojjechiifadhee gassinii bahee yoo namummaa ta'e T-shirtii hojjechiifadhee amata hadhaa jechuudha. Dhageessee T-shirtii jiruu keenya jedhee sagalee taa ture akka rakkoon hadhaa uummata Harargee irratti dhuftu gaafa sana kanan dubbadde burqaaf raggalloo obboleessa keenya lulluqataa ijoollee Harargee Kaanaadaa fi biyya kana keessa jirtan gaafadhaa akka maraatuun T-shirtii diradhee deemaa ture kun uffata keessa jira jechuudha. Duri sagalee ta'e hadhaa miti an tu rakkoon kun sitti namni sagalee sinii ta'e. Yoo achi keessa turteen na gaafachiisa ta'e nan gaafachiisu dhimmi walloo. Lakki ilaale waan godhamu tokko Oromoon yeroo himaa kani. Ibsaa baajaalalaa narraa dorgaddaa. Ibsaa bakka garatti sirra laal mube dhageeffadhu. Ibsaa dandaa godhee nan arrabsiisa ijoolleen haala manaa kiyyaaf ilmoo kiyya gaddeebitan marrabsaartu ibsaatu kaa erduubaan jira. Yoo ibsaan rakkoo akkasii badii uume bakka garatti itti himnaa dhageeffadhu wanni hin jiru. Harree daddaban daawwullaa tuman jetti Oromoon gorboota tumanii jiran bakka biraatti illee. Nama daddaban abbaa daddaban kiliirlii baafachuu daddabuudhaaf nama mataa laafu hagabbaanis waa namaa dubbatu qofa dubbachuun sirrii miti. Laali namni hangatti namarra horrisuu qaba jara keenya. Abbaa waa balleessisan dirree bahanii mubaarik gargaarsi inni itti gaafatama qabu gargaarsa fi guurra irratti. Waan fi guurra irratti itti gaafatama yoo sanirra rakkoo qabaate abbaan barbaade gabbee gaafii gaafachuu qoomii qeeqa harar dhiyeessu. Ta gargaarsa Harargeedhaa immoo akka nama tokkootti seenee gastii seenee hawaasa yaamaa ture hirmaachisaa ture mubaarik wanni gaafatamuuf ichirratti illee wanni jennuunis tokko illee hin jiru. Gargaarsa Harargeettis haa ta'u kawa shirkaatis mana isaattis wanni guurame hin jiru. Kabraa yoo ta'e immoo gargaarsa uummata walloo gisee guuramu yoo qomiin sanirraa abbaan qabu inni nuukuma gabbaasee agarsiisaa ture sanitti gabbaasee agarsiisee amansiisuun sun dirqama isaatii jechuudha. Sanis godhaa ture galatoomuu qaba. Ammoo kana haala warra guuza qabuu fi tiboozoo duuba kana qabu dhiifneeti lakkii namoota tokkicha mataa laafu goonaan surroorrummaadha. Akkasitti haa beeku mube. Ati abbaan fedhallee waan fedhe hojii dhugaa namni qabu yeroo maraahu dhugaadhaan si bira dhaabbanna. Namni hojii wanni takkaallee wanni si dhufaatis hin jiru. Namni Harargee keessaa tokko lama dubbateefis dhugaa ati qabdu kadhooyisuus hin jiru. Kammoo akka fedhallee ta'u kijibaan kijiba qabuun sirra aanee sagalee ta'ee dhabamsiisu hin jiru akkasitti beeki si waliin jirra jabaadhu jechuumaa fi ulfaadhu. Ayyeegaa ilma dhugaa argadhaa galatoomaa ulfaadhaa. Ana ajandaan keenya ajandaan anu beeki ibsaan barbaada fardi bakka hangaa malee waraanu gaafa sin ummata maallaqa kana walitti qabee waan mattan hisaaba godhama. Gaafa hisaabichi immoo wal qixa ta'e natu dhiifama ummata gaafata kana ofittan انتنا لا شو مالي في غافك ياي توني نياتين نياتين انجدن وانت ابي بولينا ما قطا مو غادي فاغي سونتيكو نمارا كيسان يورو مون جدي دوفيرا غافك بوينسوما لا بوينسوما ديمو جرو اكا نمني دبنه في وني اكا اتي سيدورا دابتو نمني غريغري غني غري غراس يارما فيتوني يا مبارك مسمان دبتو هوني فلو كورموتي نو دغا جرنا دغا
namni dhugaan barbaanne jala kanatti hidha na dhagahi amma namni boonuu namnummaa dhugaa jalqabuuni hin barbaanne na dhagahime namnummaa dhugaa hin barbaanne Oromoo taatee yoo dhugaa Oromoof jiraatte yaa kijibdoota warri koomantii mana aslii dhaytee mana mubaarak dhaytee bakka dhibbatti ciccitu jecha namni dhugaa hin barbaanne Oromoo taatee lafarratti dhugaan feene jirta himi azala barreessi koomantii mubeeshama aslii akkana maali baqbaqaa uummata kijibduu dhugaa jirtu isin himaa jirraa fudhu abbaan nafanni sun jiru na dhagahi sitti hima shakkamee jira gaafa shakkamee namni gabbayee hawaasa isaatii ooditii waan dalage maakii fi asliin gabbahanii herrega haa godhan akka mubaarak musammaa herrega godhetti yoo siin taane ofi galchi muka kijiba jala deemtee ammoo koomantiin barreessin ani hadhallee ta'ee borullee imrishaan fiixaan fiixaa tiyyaa gandaaf hin jiraan sabaaf jiraan dhugaa dubbadha nafanni si ofeeti gabbahee akka gartee maallaqa wali guuree biyya geesse sanitti kallattiidhaan ooditii haa godhu jaalattee jibbitee haasaa kanarra malee waan biraa hin feenu yoo oromummaa qabaatte kijiba gartee malaan kadhachuu rega gabbahiiti akka mubaarak musammaa taa'ee ooditii godhii nagaa keetiin gali ooditii godhii nagaa keetiin gali carraan hantani laali ummata kiyya wanni dhageeffatu wanni kisini galuu qabu namni kuni ganda kiyya dhiisa amma jecha ibsaan mubaarak jeeratti ijoollee argee ibsaan irraa qabadhaa jette ibsaani qotaa bakka bu'u ibsaallee deeggartoota haa qabaatu hangi tokko haati arrabsu isaan san hararge bakka bu'an deeggartoota qotaa oromiyaa guuturraa qabdati dhageeffadhu warra dhugaa deeggaru warra gartee dhugaanti deeggaru guutu qabdati wanni gartee ummanni dhageeffadhu sirraa dhorkina dhageeffadhu namni gartee dubbii tana shira kana gartee garee fokkottuu garee hattuu gartee garee reyaala dooraala 500 gartee nama arrabsitu dhageeffadhu warri babbaase aslii fi maakiidha aslii fi maakiin mataa isaaniitiin hattuudha jabbaanii gartee waraqaa akka gartee ati nama 300 irratti si salphisuudhaaf sitti haasaanii gartee si barbaachisanii as qabiisin jaanii uummata duratti gartee si qaanesanii kaansanitti isaanillee gartee uummata 5,000 olitti jechuudha jabbaanii jechuudha waraqaa hunda tiktookiin ifirratti sajjalee qaba hunda gartee screenshot godhatanii haa nu garsiisanii maallaqa ustaata finne ustaata gaafadha jaan ustaatni gaafatan hin jiru ustaata maallaqni dura isaan irratti seenetti achirraa isaan irratti achi dabarsan si galemi kanaafuu namni gartee shira guddaa oofu jiru namni yoo maallaqni hatamalleen hate aslii fi maakiidha keessattuu asliidha jechuudha maaliifin asli jee guyyaa tan gargaartii maallaqan akaawwantii asli irra guurame guyyaa lachuuta jechuudha maqaa maakii haadhaani malee maqaa asli caalaa kiyyaasi si qabadha naafatti bakka gora jira caalaati si qabadha maaliif si qabadha beekna asliin haa dhufu tura asliin haa dhufu tura kijiba haadhiyaatu qofa yoo dhugaa taate jedhana dhugaa malee hin barbaadu asli fi maakiin yaamicha dhugaa nu haadhiyaatan asli yaatu baananii adda baafanna mana koo namni dhufuun barbaaduwan nama ne jemme malee mana koo dhufuun barbaaduwan wallahi billahi rarrafnu jechuudha hanga dhugaa baafnutti jechuudha hanga dhugaan nagaatti walallee na baafte ayyee dubbadhu qaanqee dubbadhu boona dubbadhu sabboona dubbadhu akka tokko tokko kanas fixxetta deeqaaqee nagaatti galata'uma namni martinuu yoo waa hojjate qeeqamaa yoo ammoo waa dalage waa harkaa badanii martinuu wanni waa dubbatu martu Oromoo fi kan Oromoof dalagellee kan Oromoof hin dalagin illee wal qixaa masaati ammaa kana maali jennaaniin jarana haalli tiiktookii kuwan nama qixxeesse kan fooloo 100 qabullee gadi bahee osoo shilingii takka Oromoof hin laatin waa'ee Oromoo irraa dubbata ani afaan Oromoo ittiin qarqaada jedhee sababa Mubaarak bira taa'ee dubbadhu hin qabu hin danda'ullee gaheellee hin qabu wanni takkatti waan jechuun barbaadu jarana namni illee kolfe jireenya badaallee jiraataa jirra sa'aatii ammaa kanatti faayidaa ofiitiif namni waan akka haawonni kennan qarqaaramne godhaa jira ani akka kootitti akka argetti illee namni Mubaarakiin dura jechuu akka qarqaarsaatti nama lama argeen qarqaarsa keessatti jarana garana gorree kanana godhuu miti obboleeyyan teena lamaan yoo wal dhabbiin jiraatte bakka rakkoon jiru jarana aadaa qabna safuu qabna jaarsa qabna sheeka qabna qeesii qabna amantaa kam keessatti iyyuu koottaa namni shilingiif sumunaaf jedheetiin nama arrabsu innu haadha ofii arrabsaa jira haadha kee arrabsa malee haadha ofii arrabsaa jira harree keessaan dhalannee muka keessaan baane ilma namaa irraa bahe gaafa lamaa naa qabadda sadaffaa irratti mubii waan sin jechuun barbaadu yeroo baay'ee wanti xiqqoof jettee fooloon nama wal qixxeessee sammuudha malee fooloo wal qixxaa jira amma namni sammuu malee
Fooloo wal qixxeessuuf jettee waan hin finne asirra fiddee hin komatin illee waliin illee emotion hin ta'in. Dhimma nama gurguddaa nama ammoo siin wal madaaluu danda'u irraa dubbadhu. Nama sin madaalle ofii gadi ilaalteetiin gaafa itti gadi hidhattu ofitti